Ayyee ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii har'a viidiyoo kana maal isinitti mul'isa akkamitti Popolaav irratti nama affeerree doolaara 16.8 irraa arganna akkamitti nama haaraa affeerraa jechuudha kan jedhu isinitti mul'isa jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo kana gabaabsee xumuruudhaaf gara aappichaa deemnaa jechuudha. Aappicha deemnee iddoo geengootti mare kana deemnaa jechuudha. Aappichi kana fakkaata yeroo banamu akkana. Aappichi banamee jechuudha. Yeroo kana kunniin namoota laayivii irra jiranidha. Amma kan inni itti mul'isu namoota laayivii irra jiranidha jechuudha. Namoota laayivii irra jiranidha. Kana keessaa nama invaayit gochuudhaaf immoo iddoo mallattoon shanaffaan gara harka mirgaa jiru kana ni tuqnaa jechuudha. Iddoo mallattoon gara idda xiyyaa mul'isee kana ni tuqnaa jechuudha. Yeroo sanii kallattimaan gara piroofaayilii keenyatti nu geessaa jechuudha. Kana keessa piroofaayilii keenya yoo deemne iddoo invaayit jettu tana ni argannaa jechuudha. Iddoo invaayit jettu tana ni argannaa jechuudha. Walumaa galatti iddoo san ni tuqnaa. Ergaa tuqnee kunuuti kan earn up to $16.8 jedha. Kana jechuun doolaara 16 argachuu dandeessa nama invaayit goote irraa. Fakkeenyaaf immoo doolaara 347.7 argachuu dandeera akkuma argattan kana jechuudha nama invaayit gochuu irraa. Kunniin baay'ina nama invaayit godheeti jechuudha. Walumaa galatti viidiyoon keenya taargeettiidhaan nama invaayit gochuu waan ta'eef iddoo invaayit naaw jedhu kana ni tuqnaa jechuudha yeroo tokkoof. Ergaa tuqnee sheer jedhee 5 kana nu baasaa isa keessaa kan barbaadan ni filattu jechuudha. Filachuudhaan sheer ni gootu. Sheer ergaa gootanii booda kunniin ammoo sooshaal miidiyaa namoota saniif sheer itti gochuu dandeessanii jechuudha. Isin walumaa galatti koppii liinkii gochuudhaan nama barbaadanis invaayit gochuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo koppii liinkii jettu tana tuquudhaan koppii liinkii gootanii kaatanii sooshaal miidiyaa inni fayyadamuu bira deemtu. Fakkeenya telegiraama yoo fayyadu telegiraama keessa ni galtu. Ni galtu. Amma fakkeenyaaf ni galtu nama kana erga yoo ta'e asitti iddoo miiseejiitti barreessan kana sekendii takkaa fi qubaan gadi tuttu. Yeroo qubaan gadi tuttanii peesti bakka itti tarreessanii fida. Kanaaf peesti gootu. Kanaaf achi booda seendi gootu jechuudha. Kanaaf invaayit goone jechuudha. Namni sun ammoo liinkii kana tuqee aappicha yoo buufate invaayit godheera jechuudha. Kanaaf viidiyoo daqiiqaa gabaabsuudhaaf ariifadhe waan ta'eef dhaabsifataa ilaaltanii kaatanii invaayit gochuu dandeessu. Galatooma.